السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة توتك نجرا جرتو كربي ويا راتين نقول الحمد لله رب العالمين. ونيجي القبول أبديمنو برنودا خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة كتاب جرودا كربي ويا راتين نقول قالني كربي تجا دعوة توتك نيا سجنتا ويا راكي رتواي شركتي أكما دوران جل كابنيتور جرو واي شركتي يجودا واي شركتي kanaaf shirkii gurguddaa keessa jirra. Barnoonni har'a jalqabuudhaaf deemnu maali yoo ka jettan taate namni tokko shirkii hojjetaa waan biraa gabbaraa yoo rabbiin gabbare yoo hajjii godhe yoo walumaa galattu yoo ibaadaa godhe maal fakkaata ibaadaan isaa kun gar tokkoon shirkii hojjetaa gar tokkoon rabbi gabbaraa akkami wanni kun waan jedhuudha. Egaa daawwattoota keenya warreen koomee meediyaatiif maatii taatan laayik nu godha. Channel kanaaf immoo warreen haaraya taatan subscribe nu godhaa isiniin jenna. Subscribe gattuqadhaa. Miidiyaa kanarratti waa hedduutu miidiyaa kanarratti koomee miidiyaa irratti waa hedduutu dabraa jira jechuudha. Wanna ajaa'ibaa wantoota ajaa'ibaa dabalatee barnoonni tafsiiraas illee jalqabee jira jechuudha. Barnoonni tafsiiraa kutaa lammaffaan xumuramee jira jechuudha. Kanaaf kutaa sadaffaatiin walitti deebina. Egaa barnoonni keenya kanarraa immoo barnoota khudhiiti jechuudha. Barnoota khudh aqiidataka minal kitaabi wa sunnati sayyi'aa jedhu kana hanga xumura viidiyootti nu waliin turaa isiniin jenna. Kanaaf mata dureen har'a jalqabuudhaaf deemnu maal jedha? As-su'aalu gaaffiidha. Hal yanfa'u al-'amalu ma'a shirki? Hojiin gaggaariin shirkii wajjin ni fayyadaa nuun jedha jechuudha. Aljawaabu deebisaan laa yanfa'u al-'amalu hojiin hin barbaachisu hin fayyadu maca shirki jennaan shirkii waliin hojiin gaggaariin hin fayyadu liqawlihi tacaalaa jecha rabbii ol ta'eeti walaw ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun rabba alcaalamiin maal jedha walaw ashrakuu osoo shirkii godhanii osoo na bira waa qabanii walaw ashrakuu osoo natti ida'anii nabiyyoonni laxabita canhum isaan duraa bada canhum isaan dura eenyu nabiyyoota duraa maa kaanuu yacmaluun wanni isaan hojjetaa turan isaan duraa badaa jedha suuratul ancaami. Suuraan kun suuraa waa'ee beeyladaadhaa dubbattuu jechuudha. Kanaafuu quraanni rabbii akkas jedhee osuma nabiyyii ta'e osuma malaayikaa ta'e nabiyyoonnu osoo na cinaa waa qabanii osoo natti shaarrakanii natti ida'anii hojiin isaanii gaggaariin qaban duraa badde jedhe bar hojiin isaanii qaban kun duraa baddee jedhuuba. Kanaaf ergaan rabbii illeen dubbatee jira. وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى حديث القدسي جدما كنا ما يجودا حديث القدسي حديث نكوني حديث قدسي جدما وربين hadiisul qudusii jechuun gaafa kami waan manaamaanis ta'uu ni mala takkiimmoo gaafa israa'aa san ta'uunis ni mala hadiisul qudusiin jechuudha. Kanaaf hadiisul qudusii jechuun hadiisa qulqulliidha. Hadiisa kaanirraa adda jechuudha. Waan israa'aa keessatti ta'eefaa waan manaamaan ta'e ta'uus ni danda'a jechuudha. maal jedhe ergaan rabbii alayhi salaatu wassalaami qaala allahu ta'aalaa rabbiin ol ta'e ni jedhe anaa agna shurakaa'i an irra dureessa namoota waa waliin qabaniiti jedhe bar namni waa waliin qabata ilmi namaa waa wajjin horata adduniyaas waliin horata waan fedhe waliin horata ani immoo shariikarraa jedhe waa namaa wajjin horachuurraa an dureessaa jedhe duuba. Akkana jechuun maal jechuudha? Ana gabbaraa waan biraa gabbaruu jechuudha. Anuma gabbaraa jechuudha. Fakkeenya namni tokko gar tokkoon dhakaa gabbaraa gar tokkoon rabbiin gabbaraa waliin qaba jechuudha. Rabbis mukas wajjin gabbaraa. Kanaaf an dureessa waan akkanaa kanarraa an dureessa jedhe jechuudha. Ana agnaa an irra dureessa ashurakaa'i namoota waa waliin qabaniiti jedhe. Ani shirki na cinaa qaburraa an dureessa jedhe. Man camila namni dalageje camalan dalagaa takka ashraka macii
kana cinaa waa qabe ashraka jedhe dalagaa san keessatti man camila namni dalage camalan jennaan dalagaa takka ashraka jechuun shirkii godhaaka macii naa waliin shirkii godhaa namni dalagaa gaarii takka dalage ashraka macii fi dalagaa san keessatti immoo kana bira waa qabe naa wajjiniin gayrii na dhiisee ana qofa gabbaruu dhiisee taraktuhu guyyaa qiyaama'aas ta'uu ammas ta'uu nin dhiisa je namicha san nin dhiisa wa shirkahu waan inni na cinaa qabellee nin dhiisaa jedhe jechuudha. Mathalan maal jechuudha, namni tokko dhagaa gabbaree haa jennu, namichi tokko yoo ka dhagaa gabbaru ta'e nama dhagaa gabbare san irraa hin qeebaluu nin dhiisa jedhe. Irraa qeebaluu hin dhiisa, irraa hin qeebalamne jechuun maal jechuudha, ibidda kasaa jechuudha. Qeebaltii hojiin hin qabne bid'aadha waan ta'eef, injirree waan ta'eef, shirkiidha waan ta'eef nama san nin dhiisaa, nama na cinaa qabe nin dhiisaa jedhe duuba. Wa shirkahu jechuun shirkii isaas hojii isaas nan dhiisa, namicha sanis nin dhiisaa. Akkana jechuun maal jechuudha, namni takka muka gabbaree haa jennu, namicha sanas nin dhiisa. Haaya wanni inni gabbare sun maal dhakaadha, ibaadaan sunis baaxila jechuudha duuba. Isaan lachuutuu baaxila, innis ibaadaan isaas baaxila jechuudha duuba. Kanaaf ergaa rabbi maal jedhe hadiisa qudusii keessatti qaala Allahu ta'aalaa rabbal aalamiin inni jedhe ana aghna shurakaa'i, ani irra dureessa ashurakaa yennaan shariikoowwaniiti. Ani shirki jechuun shirki irraan dureessa. Man camila namni dalage camalan dalagaa takka ashraka macii, ashraka jechuun kan dabalee macii naa wajjin fiihi dalagaa san keessatti gayrii jechuun ana malee kan biraa fide taraktuhu namicha sanii nin dhiisa, namicha sanii fi wa shirkahu ennaan hojii isaa sanillee nin dhiisa. Rawaahu muslimu, hadiisa kana muslimii gabaasee. Egaa daawwattoota keenya mata duree har'a qabnee jirru xumurre. Kanaaf mata duree biraatiin walitti deebinaa insha Allahu. Darsiin dhaggeeffataa turtan kutaa 18ffaati, yoo rabbiin jedhe 19ffaadhaan walitti deebinaa. Mata dureen kutaa 19ffaa maali yoo ka jettan taate ashirkul asgaruu, shirkii xixiqqaa waan jedhu eegaluudhaaf deemna insha Allahu. Rabbi ittiin nu haa gahu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.